Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo akkasuma warroonni amantaa Islaamaa hordofan Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanneen biyya alaa fi biyya keessa akkasuma rakkoo fi bal'oo keessa jiran nagaan ittiin baay'ee jira. Egaa yeroo diinni alaabaa namoota garaagaraa kan miidiyaa irra maxxansu immoo jaalala qabu sitti mul'ee akkasitti baay'ee mul'ifne. Kanaaf alaabaa kana baay'ee jaalladha. Oromoo marti baay'ee jaalladha. Garuu waan jabeeffamu malee waan jiru. Warra waa'ee isaa waa'ee seenaa kanaa maaliin akka akkamitti akka keessatti kanaafuu waan takka jibbuu rakkoon qabu ammoo waan jibban takka akka namni jibbu jechuu fi gabbaasanii kuma namaa biratti waan tokko jechuun akka namni paartiidhaan ganda gosa waan adda addaatti gurguruu taasise. Kanaaf waan akkasii kanaaf nuti waan miidiyaa irratti baay'ee gaarii. Kanaaf alaabaa kana dhufee ba'uutti akka biyyeessu akkuma argummaan isaatti bu'aa qaba. Ani baay'ee jaalladha akka alaabaa kana jaalladha.